Hordoftoota naqaalee har'aa mee airdroppota baay'ee ni kaffalan jedhamee eegamu keessa airdroppi tokko lama kan maqaa isinii dhabutaa jechuudha. Haamistar baay'ee tokko akka nu muufachiise hundi keenya ni beekna. Haamistar jechuun piroojeektii kaffaltii baay'ee gadi aanaa kaffale keessaa isa tokko garuu gatiin hin baane dursanii haasawuun faayidaa hin qabu. Gaafa gatiin ba'e immoo hangamiin akka inni ba'u noo miti jechuudha ka beeku. Kanaaf piroojeektii Haamistar keessatti namni gammachuu qabu hanga ammaatti mul'atu. Piroojeektii kana keessatti gammachuu dhabuun immoo piroojeektoota biraa akka hin dalagneef abdii nu kutachiisuu hin qabu. Asirratti koongiraantis jedheet herreega hojjetaa jira. Siizin lammaffaa irratti fudhataatiin jira jechuudha. Baay'ee deemee jira. Siizinii jalqabaa keessa seennee waan tokko tokko waliin ilaaluu qabna. Siizinii jalqabaa keessatti hangam irraa milkoofne hangam nu lakkaa'e kan jedhu immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haa ta'uutii namni siizinii tokkoffaa keessatti milkaa'ee gammadee siizinii lammaffaa seeraan dalaguu danda'a. Gatiin isaa garuu hin baane gatiin isaa yoo ba'e yoo doolaara 0.1 hin bahin baay'ee nu madaalu jechuudha. As bira dhufnee haa ilaallume guyyaa 4 fi sa'aatii 7 hafe laawunchi ta'uudhaaf. Hanga ammaatitti Haamistar 2,944 fi 44 kan ta'u tookinii nuu kennee jira jechuudha. Kana keessa yeroo itti aanu ka gadhiifamu 345 amma ka gadhiifamu immoo 2,598 akkas jedha jechuudha. Maal irraa kafale kan jedhuuf paasiif inkaamii kunoo paaraaworii irraa ka argadhe sii tana 1,588 eerni taaskii irraa ka argadhe immoo 450 nama affeeruudhaan 168 achiivimentii leevilii jijjiiruudhaan gara oliitti dhaqee loordi galuudhaan 401 qulfii 334 naan jedhaa jira jechuudha. Haamistar baay'ee nu muufachiisee jira. Hayyee Haamistar eega nu muufachiisee maal haa dalaynu airdroppiin amma irra gaarii irra filatamaa ta'eetii yaadde kamii namni jettan hin dhabamtanii. Airdroppiin baay'ee guddaa piroojeektii baay'ee ajaa'ibaa piroojeektii baay'ee ol ka'aa ta'e piroojeektiin hedduun keenya irraa abdii qabnu piroojeektii hedduun keenya irratti yoo dalagne irraa ni milkoofne jennee abdii guddaa qabnu tokko isa kana. Kanaaf piroojeektiin kun piroojeektii hawwii guddaadhaan abdii guddaadhaan hedduun keenya ta'inne eegaa jirru keessaa piroojeektii tokko jechuudha. Yoo dandeettan torbaanitti doolaara 360 naannoo san kan kaffalu jetti gara doolaara 13,000 fi akka 14,000 kan kaffalu jechuudha. Kana jechuun yoo irratti sirriitti dalagne jechuudha. Itoophiyaa kanarraa doolaara gaarii argachuu kan dandeenyu. Hayyee piroojeektiin kun yoo akkas ta'e piroojeektii kana haala kamiin dalagnaa eessatti dalagnaa akkamitti dalagnaa kan jedhuuf mee tokko tokko isaatiin haa ilaallu. Iddoo kana ni dhufnaan Itoophiyaa kana ni tuqna jechuudha. Erga iddoo kana dhufnee tuqnee booda as biratti daayimandii dhakaadhaan isinii qopheessa jechuudha. Dhakaa cabsitaniit daayimandii keessan fudhattan jechuudha bireek gootu. Fakkeenya osoo isinitti haasaa jiru amma maal godhaa jira harkaan taap godhaa jira kun as biratti yeroo an taap godhu kana gara oliitti argitan yoo ta'e asiin immoo dhakaan kun irraa cabaa deema. Haala kanaan taap godhuudhaan dhakaa maal goona bireek goona irraa cabsinaa jechuudha. Dhakaa irraa erga cabsine booda kooyinoonni gara oliitti walitti nuu qabamu. Mataa gara olii mataa kiyya ol kan jiran kana 358,370 jedha. Akkatti dhagaa irraa cabsinee kooyinii walitti qabannee erga jennee booda kooyinoota akkana jechuudha. Gargariitti swaap qaba. Itti aanee lammaffaa kan jiru waliin haa ilaallu. Yeroo akkana an taap godhu kun argita yoo ta'e dhakaan irraa cabaa. Daayimandii mul'ataa deemaa jechuudha. Baay'isee taap godhe taananii ammallee maal ta'aa deema. Dhakaan bakka lammataatiin irraa cabaa. Ergasii immoo daayimandiin keenya sirriitti as baha sirriitti mul'ataa deema. Kan lammaffaa kan itti aanu kana mee kiriiwuu kan jedhu kanaa tuqnu kiriiwuu kan jedhu kana tuqu maal tuqufaa namoottan affeeruudhaan warra ajii isin himaa namoottan affeeruun nama 100 qofa affeeruun withdraw yookiin immoo baasii godhuu dandeessan. Piroojeektii baay'ee ajaa'ibaa piroojeektii ni kaffala jennee ilaallu. Nama affeeruudhaaf iddoo kana qofa tuquudhaan kun as biratti nama 98 safalaan jedha. Koppii goonaa. Ka koppii goone kana fuunee garii barbaannu irratti yookiin immoo namoota barbaannuuf ergina jechuudha. Hayyee Haamistar erga nu muufachiise yookiin immoo airdroppiin biraa baay'ee erga nu hin kaffalinii
Airdroppiin nuu kaffala jenneetiin nu irratti hojjechuu qabnu yookiin immoo airdroppiin amma sa'a kanatti irraa baafataatiin hojjetaa, irraa baafataa, irraa nyaataa ittiin xaarachuu dandeenyu kamii kan jedhu haala kanneen jechuudha laallee adda baafannee beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti guddaan nuti godhuu qabnu maali yeroodhuma kamuu airdroppoota tokkoof yookiin immoo hojii tokko eegalee piroojeektiin sun waan nuuf kaffalniif abdii kunnee baduu hin qabnu jechuudha. Hayyee itti fufna. Task kan jedhu bira dhaqna jechuudha. Sadaffaarra kan jiru taaksii bira dhaqna gaafa sadaffaa sanarra taaksii kana keessa yoo seenu asitti nutti himaa jechuudha. Daily bonusii qaba. Daily bonusii keenya jalqaba irratti kun akkuma argaa jirru daily bonus kan jedhu kana ni fudhanna. Daily bonus erga fudhannee booda maal goona? Gadi tuqnaan isinitti agarsiisa. Akkatti haala kanaan nuuf jechuudha. Guyyaa jalqabaa 100, guyyaa lammaffaa 200 akkasidhaa deema. Hanga 1000 gaaf guyyaa 10 irratti nu kenna jechuudha. Anaan amma maal naan jedhaa jira kaamtuu baattuu mooroo naan jedhe itti aanasitti riifaraala nama 100 affeeruudhaan withdraw yookiin immoo baasii godhuu dandeessan kan duraan isiniin jedhe isa kana jechuudha. Lammaffaa irratti yeroo laaltan nama 100 qofa affeeruudhaan daayimandii 15,000 baasii godhachuu dandeessu jedha. Kan itti aanu immoo as biratti maal jedha $10 TRC20dhaan Fintooppiyoo irraa erguun Fintooppiyoo 50,000 badhaafamuu dandeessu jedha. Fintooppiyoo 50,000 badhaafamuu dandeessu jedha. Hayyee sadaffaarratti gadi buunee erga jennee akkasii hojii afuraffaarratti $10 erguudhaan from Fintooppiyoo $15,000 jedha. Wal fakkaataadha jechuudha. Carraa yeroo lama qabna. Fakkeenyaan as biratti tuqeetiin taaskii yoo jedhuun taaskiin kun gara mana fudhata. You don't have any asset to sell. To send yet hin qabduun adda jechuudha. Kanaafuu maal godhaa Fintooppiyoo kan jiru gara dhumaatti dhaqeenii tuqa gara waalitti kan kootii deebi'a jechuudha. Egaa waalitti deebi'ee booda akkam godhan waalitti kiyyarra dhaqee bakka ammaa san dhaquudhaan kallattiin Fintooppiyoo kiyya taaptaap godhadhee taaptaap kan godhe san immoo waliin qabee gara daayimandiitti jijjiiraa. Daayimandii kan koosan immoo withdraw godhuudhaan ni gurguradha jechuudha. Mee isaan kanneen haalaallu boost kan jedhu kana gootoo kunu boost jechuun yeroo dhiyootti kan dhufu coming soon jedhaa jira. Fintooppiyoo keessan dablii yookiin immoo dablii isa jedhamu san godhuudhaan Fintooppiyoo keessan fayyadamuu dandeessu. Akkuma san immoo Fintooppiyoo dablii godhuun maal isin fayyada? Kooyinii hedduu carraa walitti qabatanii yookiin immoo daayimandii hedduu carraa dadhabbiidha walitti qabatanii eegaa immoo baasii ittiin baafattan yookiin immoo gara mallaqaatti ittiin jijjiirrattan keessaa isa tokko isiniif ta'a jechuudha. Hayyee mee itti fufna. As biratti kan argaa jiru jalqaba irratti maal jedha gara olii kan dhaqaatii dubbisa jalqaba irratti farming, calling and boost reward times 10. Your farming reward is boosted to 500 HPN collected automatically for 1 month. Starting with kafalaa jedha as biratti starting 1,500 yoo bittan yookiin immoo purchase yoo gootan starting 1,500 maal godhuu dandeettan jedha. Ji'a tokkoof akka 10 isinii baay'ataa collect godhuu dandeessanii jedha waan hojjetan hundaayyuu. Lammaffaarratti maal jedha additional clicker game. Inni kunillee geemii dabalataa geemota sadii buufattanii dabalata Fintooppiyoo keessan guddisuu dandeessu jedha. Inni itti aanu inni xumuraa gara dhumaa kan jiru kuni Lord Save Game jedha. Inni illee mootu jumping back in right where you left off. Yeroo ati irraa hin jirre yeroo ati irraa baate ufiin kasi deebiseetiin sii taphachiisu jechuudha. Geemii sanis buufadhaa jedha. Mee wallet kan jedhu biraa dhaqnu. Wallet kan jedhu haa ilaallu. Wallet kan jedhu dhaqnee hogguu ilaallu walletiin Fintooppiyoo kana fakkaata. Wallet isaa create yoo godhin create godhadha. Anillee create hin goone waan ta'eef jechuudha. Akkuma san immoo CF ni qaba DEF ni qaba. Kana fakkaata jechuudha. Decentralized ni qaba. Centralized Fintooppiyoo fi decentralized. Centralized Fintooppiyoo isii gamanaa jirtu tana decentralized immoo DEF kan jedhu jechuudha. DEF fi CF kana fakkaata jechuudha. Ayyee mee CF multi case ulaagaa isaa jechuudha asirraa ilaallattu. San booda akkaawunticha ni banattu jechuudha. Hayyee kan itti aanu immoo swapping kan jedhu biraa dhaqnume swapping. Swappingiin kun Fintooppiyoo irratti hangam nu fayyada? Waa'ee Fintooppiyoo qofaan jechuudha kan isin himuu barbaade irraa
waa'ee airdropota miila isaanii kan irratti dalagnee irraa galii gaarii argachuu ni dandeenya jennee abdannoo keessaa tokko tokko kan isin himu ta'a jechuudha. Isaan as dhiyeenya kana launch ta'uudhaaf qophaa'an keessaa fakkeenya Moonbiks amazing bot amazing dhugaa dubbachuu jechuudha. Amazing botidha. Moonbiks kan Binance'n launch nu godhe jechuudha. Kan hunda kan argattan eessayyii garee Harbor Inspired jala seentanii yookiin YouTube Harbor Media Network jala seentanii chaanaalii Telegiraamaa Harbor Inspired join godhuudhaan kan hundaan argattu jechuudha. Hayyee kan itti aanu mootiyyuu bilaan TGE quarter 4 jechuun yoomi harri quarter 3 September guyyaa 22 irra jirra. Quarter 4 jechuun immoo October irraa kaaseet kan lakkaa'amu jechuudha. Isii tanarratti sirriitti dalaga sirriitti irraa akka milkaa'uu dandeenyu immoo abdii qaba. Hayyee kan itti aanu mootu eenyunni salphumatti isin hima jechuudha. Tokko isaatiin isin agarsiisaa osoo isin hime irranaa wayyaayyuu. Maaliif jennaan kan jalqaba irratti maqaa isin dhahee Moonbiks yookiin mootiyyuu isii Binance baay'ee tokko announce godhee Binance dhatu eegale projektii tana projektii Binance keessaa projektii baay'ee jabduu fi projektii baay'ee dansaa taate jechuudha. Moonbiks isii tana kunoo Moonbiks tana irra deddeebi'ee viidiyoo baay'ee keessatti arguu dandeessanii deddeebitee waa'ee isii qofamaa viidiyoo dalagdaanaan jedhu dandeessu jechuudha. Warroonni viidiyoon isii isin agarsiise. Haa ta'uti Moonbiks wanti irra deddeebi'ee hojjedhuuf wanti irra deddeebi'ee isinitti agarsiisuuf akka sirriitti dalagdaniif jechuudha. Guyyaarraa yoo seentan 100 takka isin badhaasa. Hayyee Moonbiks kennamee akkamitti akka hojjennu sirriitti waliin haa ilaallu. Boonasii qabdan jechuudha gara xumuraa irratti illee geem kan jedhu ni tuqtu geem kan jedhu erga tuqtanii booda maal gootu kallattimaan isinii bana jechuudha. Yoo inni sarchi godhee isinii bane booda akkam gootan Moonbiks kenna haala kanaan jechuudha. Kunoo haala kanaan ni guuranna ni tuqna ni fudhanna. Amma duwwaa irratti tuqee argachuu hin dandeenye jechuudha. Ammallee duwwaa irratti tuqee argachuu hin dandeenye. Haala kanaan jechuudha yeroo sadii duwwaa irratti tuqeera. Haala kanaan guurattan jechuudha. Maal Moonbiks keessan guurtanii gara olii kanatti kunoo mataa kee gubbarratti naalakkaa jira jechuudha. Haala kanaan guurree Moonbiks keenya walitti qabannee erga walitti qabannee booda immoo maal goona gurraacha kana yoo tuqne nu nyaata jechuudha. Maal nu godha nuuf hin kaffalu. Isa kamtu nu kaffala hanga ammaatti waan xiqqoodha. Kan walitti qabee 115 qofa jechuudha. 5 irraa muratee haala kanaan taphattan jechuudha Moonbiks. Gift boxiin tun baay'ee tokko kaffalti. Gift boxii tan immoo yoo dandeettan sirriitti itti xiyyeeffadhaati fudhadhaa. Isii bira dabruu hin qabdan jechuudha. Akkatti walitti qabnee abdii guddaa kan irraa qabu projektii kana jechuudha. Projektii dhugaadhaan ni kaffala. Abdii guddaa dhugaadhaan jedhee kanuyyuu kan irraa haasa'uu danda'u jechuudha projektii kana. Akka inni kafalullee mootu abdii irraa qaba. Projektii kana eega inni kafalee mootu sirriitti irratti dalaguu qabna. Hayyee projektiin itti aanu mootu tokko isinitti agarsiisa. Projektii lammaffaan isa kana jechuudha bilam. Projektii bilam kana bilamiin gattu kana Harbor Inspired keessatti argattu kan hundaa'u jechuudha. Bilamiin erga tuqnee booda maal goonaa bilam haala kanaan nuu bana guyyaa haaraa yoo ta'u yeroo hundaa boonasii nuu kenna jechuudha. Guyyaa 27ffaa keetii naan jedhee oduu addaan hin kutin bantee jirta. Bilamiin akkatti fudhannaa egaa immoo isii tana kileem goonaa. Eega kileem goone booda maal goonaa ammallee start goona jechuudha. Dogongora guddaa namoonni hedduun dalagan as biratti kaardii qabaa jedhanii kuusa waan kana kaardii miti obboleessa kiyya har'a 82 qaba. 82 kana taphatee yoo an xumure ta'e 83 godhee boru naa kennaa jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabna? Ishii tana dhaqnee play kan jedhu ni tuqna. Play kan jedhu kanaas bira erga tuqnee booda maal goona ni taphanna. Erga taphanneen booda hooyini keenya walitti qabanna. Erga kan jedhu bira dhaqna. Taaskota hin dalagin hundaa ni dalagna. Taaskota dalaguu qabnu san tokko isaatiin dalagnee eega warraannee yookiin waraabannee booda kallattiin maal goona jechuudha. Fuula itti aanutti hojii itti aanutti haala kanaan laaluudhaan taaskota hundaa dalagnee xumurra.
Eegas immoo friend kan jedhu bira dhaqna. Hiriyoonni keenya yoo dalagan as biratti nuu kaa'ee jechuudha. Kileem goona dhaqne. Kanaaf namoottan hedduu affeeruu qabdu. Namoottan akka affeertanii irraa indirectly baay'ee argatta waan ta'eef as biratti immoo akkaawuntii keenya wal qunnamsiisna. Akkaawuntiidha yoo wal qunnamni baalaansii akkaawuntii reezoluu isinitti agarsiisa. Haala kanaan bilamiin dalagna jechuudha. Bilam sirriitti dalagaa sirriitti qabadhaa. Piroojeektii baay'ee dansaadha. Piroojeektii sadaffaan maal ilaata? Iddoo kan dhufa ni tuqa hold jedhaan jechuudha. Hold godhee daqiiqaa takkaaf eeganaa lakkaa'ee booda maal godha? Ni fudhadha jechuudha boona soottan isa keessa jiru. Haala kanaan gadi qabee daqiiqaa takka eega xumuree booda 915 naa kenna. Ni fudhadha. Ergasii fudhadhee booda immoo meeqa itti aanu akkam goona? Isii tana xumuree jira isii lammaffaa keessa seena jechuudha gadi tuqee. Manjar haala kanaa waliin qabanna jechuudha. Ispiiniidha. Ispiinii kana ni naannessaa. Ispiiniin naanna'eet maal irratti akka inni dhaabatu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Meeqa irratti akka inni dhaabatu. Kanaaf haala kanaan kun 2000 irratti dhaabatee jira. 2000 dabalata argadhee duratti 1000 egaa 900 eegas immoo tuyyuu xumura irratti amma 2000 haaluma saniin guyyaa irraa kan dalaguu qabnu hunda akka itti dalagnee xumurraa as bira ni dhufnaa baalaansii keenya ni ilaalla jechuudha. Miliyoona 1,306 qaba jechuudha amma. Hayyee haa ta'u gara olitti 1,100 irra galee jira jechuudha. Sadarkaan kan gootillee kun as biratti kan arginu. Mee taaskota 13 kana hoo akkamitti dalaga kan jedhu immoo waliin haa ilaallu. Taaskota jira kun as keessa. Taaskii tokko isaatiin ni tuqna jechuudha. Taaskota kanneen tokko isaa tuquudhaan boost godhuudhaan eega boost goonee booda immoo taaskota kanneen check jennaani click check jennaani. Yoo isin boost hin godhin haala akkasii isinitti barreessa jechuudha. Yoo isin boost gootanoo maal isiniin jedha? Boostingii keessan ilaalee isiniif kaffalaa jechuudha. Boostingii keessan ilaalee isinii kenna. Boost gootanii deebitanii kilik gootu. Haala kanaan jechuudha. Boost gootanii booda deebitanii maal gootu? Maajorii keessan bira dhaqxanii check kan jedhu gootu jechuudha. Haaluma sanii kanneen biraa share on telegram wallet jedha share gootu. Telegram keessan gubbarratti share gootu jechuudha. Yeroo share gootan yeroo inni fuula kana isinii fide maal gootan mataa gubbarra dhaqxanii gara duubaa deebitanii akka nama share godheetti irraa duuba deebtu jechuudha. Maaliif jennaan yeroo hunda kanuma share godhaa oolu yeroo hunda kanuma hordofaa oolu nama hifachiisa waan ta'eef. Hayyee haala kanaan maajorii keenya walitti qabanneet maajorii keenya sadarkaa isaa jijjiirra jechuudha. Fakkeenya sadarkaa 100 keessa jirta kaa irratti naan jedhu amma guutuu ilaale 129.8 koiniin an gara gadiitti qabullee miliyoona 1,306 kan ture 1,310 ta'ee jira jechuudha. Piroojeektiin baay'ee guddaa fi piroojeektiin baay'ee tokko irraan jaalladhu tokko isa kana jechuudha. Tarii viidiyoo kana daqiiqaa dheeraan isinitti godhuu danda'a. Namoonni viidiyoo kana jalatti koomentiin keessan yaadni keessan koomentii kennitanii iddoo guddaa argate badhaasa toonii qabdu. Toonii duwwaa 3. Laayik godhuun, sheer godhuun, san booda koomentii isin barreessitan yoo laayikii olaanaa argate toonii duwwaa 3 qaba. Namni olaanaa argate jechuudha. Kanaaf jabaadhate hojjedhaa. Tolaan toonii badhaafamaa isin jechuu barbaada. Taaskii sadaffaan isa kana jechuudha. Taaskii maajoor keessaa isii kana maal goona iskiriin gubbaarratti tuttuquudhaan walitti qabanna. Erga walitti qabannee booda boonasii nuu kenna jechuudha. Haala kanaan 1,865 argatte naan jedha jechuudha. Akkatti walitti qabannee maajorii keenya qabannee 300 fi 10,000 kan ture 26,000 190 sadarkaan kiyyaallee 129 irraa 114 gadi bu'ee jira jechuudha. Piroojeektii baay'ee dinqisiisoo baay'ee jaalladhuu fi piroojeektiin kun immoo piroojeektii yeroo gabaabaa keessatti gadi lakkifama jedhamee eegamu keessaa inni tokko piroojeektii meemeefaayi mee waliin ilaallu. Hayyee piroojeektichi isa kana jechuudha. Harbor Inspire jala seenuudhaan ni argattu. Kun mataa gubbaarratti garee Harbor Inspire jedhu kana jala seentanii argattu jechuudha. Isa argachuudhaaf iddoodhuma maqaa jala jiru piinsa ta'ee kan turtu. Meemeefaayi isa kana fakkaata. Meemeefaayi irratti hoo akkam dalagnaa? Meemeefaayi irraa hoo hangam argannaa?
Meemify yoo sirriitti dalagne sirriitti irraa argachuu dandeenya laata kan jedhu waliin ilaallachuudha. Akka bantanii seentanii waan kana isin gaafata eegsuma gootanii bira kuttu kileem kan hin godhatiniif jira kun as biratti dhufa post ni tuqa isii tana kileem godhadha 324 sa'aatii 3 inni harkaa ammallee taaskota 3 qabda kaardhanaan jedha aktiif godhee jira naalakkaa wayii galtee jirta 324 sa'aatii 3 lakkaa'ee naaf kaffala jechuudha. As biratti kaargaa jirtan kooyinii miliyoona 406,926 token kooyinii qaba jechuudha. Hayyee poointii qabu kana akkamitti fiddee eessaa fiddee haala kamiin fiddee kan jedhuuf tokko haala amma isinitti agarsiisin as biratti godhan poostii isii tana lakkoofsu inni lammaffaa isii tana taphachuudhaan meeshii tana hanga qabu tana haa taphadhee isinitti agarsiisu. Isii tana inni tuqaa erga tuqee booda spiinii naaf fidaa times 10 jedhaanii spiin godhaa yeroo spiin godhu achi gubbaatti ilaalaa miliyoona 6 kan ture miliyoona 7tti ol guddatee jira jechuudha. Haala kanaan spiinii kiyya taphataa kooyinii dabalataa fida jechuudha. Isa qofaa miti taap gochuudhaan akkuma san immoo taaskota garaagaraa dalaguudhaan wantoonni inni as keessatti fidu keessattuu eerna kan jedhu keessa seenuudhaan taaskota garaagaraa dalaguun haala kanaan meemify walitti qabachuu danda'a jechuudha. Akkuma san immoo koodii isaa iddoo garaagaraa iddoo 3 yookiin immoo 4 tuquun koodii isaa argachuudhaan meemify walitti qabachuu dandeenya. Irra caalaa kan ittiin argannu taaskii kana jechuudha. Taaskii kan jedhu as bira ni tuqna. Erga tuqnee booda haala kanaan nuu bana viidiyoo kan jedhu ni tuqna. Viidicha kana dhaqnee tuqnee ni ilaalla. Kunneen isin rakkisu jechuudha. Sana booda YouTube chaanaalii liinkii isaanii ni tuqna. Nuu bana hojjanneetiin galii ittiin arganna jechuudha. Piroojeektii baay'ee dinqisiisaa fi piroojeektii ajaa'ibaa kan amma immoo Seepteembar 30 guyyaa 8 booda gallakkifamu piroojeektii kaats isii kana jechuudha. Piroojeektii kana waliigala argachuu barbaadan iddoo kana tuqtan jechuudha. Gara Harbour Inspiring seentu iddoo kana guutuuttan isinii dhufa jechuudha. Tokkoon isaa mee piroojeektii kaats jedhu kana tuqne haa ilaallu. Piroojeektichi piroojeektii baay'ee ajaa'ibaa dinqisiisuu piroojeektii immoo kooyinii xiqqishuu namaa kennu isaan kanneen walitti qabachuudhaaf taaskota as keessatti hunda isaanii dalaguudhaan walitti qaban jechuudha. Taaskota kanneen keessaa as bira dhufnee guutuu showuu taaksii kana tuqne ilaallu. Haala kanaan taaskotaan dalage hundaayyuu ni mul'isa jechuudha. Taaskota dabalii godha jedhaa asitti times 2 kaats isinii godheedha. Sakandii 5 hanga 10 keessatti akkuma san immoo bitgeet OKX isaan kanneen kompleet godhuu qabda. Haala kanaan taaskota walitti qabachuudhaan kaatsii keenya guddisuu dandeenya. As biratti immoo cheek jenneeni isaan kanneen waan nu kennu ni ilaalla jechuudha. Kaatii kuma tokko isinii kenna jedhaa jira. Haa ta'uti taaskii kana sirriitti dalaguudhaan miiwii teennaa miiwuu jedha gubbarratti argata yoo ta'e walitti qabannee badhaasa taaskii akkuma san immoo nama affeeruudhaan walitti qabannee kaatsii keenya 30tti teennee kan eegnu ta'a jechuudha. Namoota hedduu affeeraa nama akka affeertaniin immoo galii hedduu argachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan sirriitti dalagnee sirriitti irraa milkaa'uu dandeenya. Kaatsii keenya kaatsii akkamii akka achirra kaa'uu qabnu haala saniin ilaalla jechuudha. Kanaaf maal goonaa kaatsii kuma 6,600 kan ture amma meeqa jira jechuudha. Kaatsii kuma 7,235 jira jechuudha. Haala kanaan kaatsii keessan guddifadha. Piroojeektii baay'ee dinqisiifadhuu fi piroojeektii baay'ee ajaa'ibaa guyyaa 8 booda gadhiifamu keessaa tokko jechuudha. Kaatsiin kuni piroojeektiin itti aanu immoo Rookii Raabit guyyaa 23 guyyaa 22 xumurri isaa guyyaa 23 ta'a jechuudha. Rookii Raabit eessa argannaa kan jedhuuf Harbour Inspiring jalani seentu eegas immoo kun iddoo kanatti Rookii Raabit jedha. Ni tuqtu bakka tokkotti walitti isinii qabee jira jechuudha. Piroojeektii hundaayyuu akkas jedhaa jira. Seepteembar 20 irratti eligible pre-sale jedha. Seepteembar 20 takka mootuu player data snapshot fudhatamee jira jedha. Seepteembar 22 final
evaluation har'a jechuudha. September 23 airdrop and CEX listing jedha. September 24 immoo Neurocravit era haroo eegaluuf deemaa jirra jechuudha. Sanbooda era haroo eegaluuf deemaa jirra waan ta'eef haala kanaan rookii raabitii keessanis taphadhaa. Gara xumuraa irratti dhaamsaan isinii qabu maali? Harbor Inspire garii telegiraamaa kan join akka gootanii chaanaala yuutuuba Harbor Media Network yookiin immoo chaanaala yuutuubii Harbor jala godhattan viidiyoottan hedduu argattu jechuudha. Viidiyoottan barsiisoo bashannansiisoo ta'an hedduu Harbor Media Network jalatti argattu. Viidiyoottan kanneen keessaa dhaqxanii comment ni kennitu. Yaada itti kennitu jechuudha. Yaada erga kennitanii booda yaadni keessan sun laayikii hedduu argate yoo ta'e yookiin immoo koomentii hedduu argate yoo ta'e koomentiin keessan sun laayikii hedduu qabaate yoo ta'e toonii ni badhaafamtu jechuudha. Toonii 0.3 kan isin badhaasu ta'a jechuudha. Kanaaf sirriitti cimaa sirriitti laayik godhaa sheer godhaa viidiyoo kana mootu laayikii isaa baay'isuu hin irraanfatina. Namoonni viidiyoo kana laayik godhuun sheer godhuun cinaa dhaabbattanii qabxii olaanaa argattan badhaasaa toonii 0.3 argattu jechuudha. Kana qofaa miti feesbuukas ni qabna. Maqaa kanaan argattu jechuudha. Gara laafoo kee jedha. Gara laafoo kee kana ni dhuftu fooloo ni gootu. Gara laafoo kee jalatti godhuuf odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan ammattaan sun ni ilaaltu jechuudha dhaqxanii. Akkuma san immoo isa kan barbaaddu jedha. Asirratti fakkeenya beeksisa kaleessa maxxansa tokko keessa jechuudha. Yetinyaawwan moolaatti falligaalluu. Which one do you want to feel? Kana jechuun koinii kan barbaaddan kan TikTokiti moo kan Poppoti moo akkuma san immoo kan Telegiraama Istaarii moo toonii bitachuu gurguruudha moo imo irratti koinii moo daa'imman barbaaddu. Kanneen hunduu ni jira jedha Harbor Media Network moo Harbor Inspire kuno lakkoofsa achinuu kaa'ee jira jechuudha. Lakkoofsa bilbilaatii yoo barbaaddan Telegiraama yoo barbaaddan username isaatii fi garee isaa garee Harbor Inspire yoo barbaaddan argachuu dandeessu jedhu. Akkuma san immoo gara gadiititti namoonni oomisha keessan beeksisuu barbaadan kan post godhachuu barbaadanis laayivii sa'aatii inni jirus dhaqxanii gara viidiyoo yuutuubiitiinis ta'e akkuma san immoo viidiyoottan daddalagaman hedduu isaanii ilaaluudhaan ooluuf odeeffannoo as jala jiru hundaa'ee fayyadamuu dandeessu jedha. Harbor hojiilee onlaayinaa kiriptookaransiitii wal qabatee hojiilee neetwork maarkeetingii wal qabatee biizinasootaan onlaayinaa wal qabatee iddoo hedduutti argachuu dandeessan jechuudha. Oduuf odeeffannoo kamiyyuu Harbor Inspire irraa karaa salphaan argachuu dandeessan jedha. Kanaaf oduuf odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan karaa Feesbuukaatiinis nu argachuu dandeessu jedha. Harbor Inspire galatoomfanna. Akkuma san immoo tuyyuu presale irratti kanneen gurguramaa jiran keessaa inni tokko Pikaachuu kana. Pikaachuu namoonni hin bitatin. Pikaachuu namoonni ammaaf harkaa hin qabne oduu Pikaachuu kana bitattanii isin jechuu barbaada. Waatcoin diidamii afuritti laawunchi taati Waatcoin WAT Waatcoin isisan irratti illee cimaatii dalagaa guyyaa lama qofa ta'e jechuudha. Kanaaf haala kanaan irratti cimnee dalagnee irraa milkaa'uu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu maaltu jira? Warroonni yoo dandeettan tokko hojiilee mallaqa oo qabaattan invest godhuu dandeetta yoo ta'e boonasiin xumura irratti isin jedhe tokko isa kana jechuudha. Na dubbisuu dandeessu mallaqa qabdan saniin piroojektota isin bittanii irraa milkaa'uu dandeessan tokko isaatiin isiniif hima jechuudha. Piroojeektii sanniin keessaa tokko piroojeektii kiriptookaaransii yookiin immoo koinota yeroo ammaa gurguramaa jiran keessaa Fintooppiyoon kwartar 4 irratti kan gadhiifamu ji'a 2-3 booda kan gadhiifamu jechuudha. Desembar irratti gadhiifama. Pikaachuun launch ta'a gaafsan har'a gatiin isaa presale irra kan jiruu fi gatiin booddee launch ta'uun baay'ee walqituu dhabuu danda'a waan ta'eef kanaaf maal gootu Pikaachuu osoo dandeessanii doolaara dandeessaniitiin bittanii harkatti galfattanii. Inni lammaffaan immoo Scapmaniaadha. Scapmania warroonni yoo dura hin bitin amma bitattanii presale warri hin qabatin amma harkatti galfachuu dandeessu. Inni itti aanu immoo UNDC koinii baay'ee raajinatti taate keessa jechuudha. Koiniin tun 0.00001 turte waan ajaa'ib rabbii guyyoota muraasa keessatti parsantii miiliyoona 2 guddatte. Kana jechuun namni doolaara 100 gaafsan bitee jiraate har'a doolaara miiliyoona
miiliyoona tokko qaba jechuudha. Kanaaf waggaa irraa dubbatamaa turte, ji'a lama irraa dubbatamaa turte. Har'a garuu namni gaafa $10 invest godhe $100,000 generate godhe jechuudha. Namni $1 takkaan godhe $10,000 generate godhe jira. Buleessa kiyya. Hojiilee akkanaa cryptocurrency irratti haa ta'u iddoolee garaagaraatti hojjechuu barbaadan Harbor Media Network isii wajjin jira. Anis Harbor Media Network waliin ta'uudhaan kalee yeroo hundaa isii waliin kan jiru ta'a jechuudha. Akkuma san Gaalaa, Aptus, Sui, Pay Network, Jupiter, Mantra, Celestia isiin kan jechuudha. Industry Labs kan jedhu immoo baay'ee tokko projektii yeroo ammaa afaan gadi garagalee jiru jechuudha. Isaan ala kan ta'e mootu Blockdag fa'aa warroonni pre-sale irratti amma argaman. Akkuma san waa'ee Blockdagii kaasuun kan koo hin oolle. Blockdagii eessatti argannaa? Blockdagii immoo akkamitti hojjechuu dandeenya? Namoonni jettan jiraachuu dandeessu. Blockdag as jala seenuudhaan eessatti argattu? Iddoo kana inni dhuftu piin kan ta'e kan inni tuqxu jechuudha. Kun asuma bira maqaa Harbor Spire jalaan kan jiru piin kan ta'e kan inni tuqxu. Erga tuqxanii booda Blockdagii eessatti argattanii yeroo lama tuqxu jechuudha. Kun kan jalqabaati. Kan lammaffaa oguu tuqxan akkatti isinii dhufa. Blockdag ol ooftu lammaffaa irratti kun asirratti argattu jechuudha. Blockdag miner. Projektii baay'ee ajaa'ibaa. Projektii baay'ee dinqisiisoodha. Blockdagii isa kana taaptaa godhuudhaan walitti qabachuu dandeenya. Bootiidhaan jechuudha. Xiqqoon ulfaata. Inni kun immoo mallaqaan bituudhaani. An mallaqaanis bitee asinis walitti qabachuudhaaf jira jechuudha. Walitti qabachuuf maal gootanii koinoottan achi gadi dhuftan eegtanii takka isiitiin taaptaa gootu jechuudha. Dabarsuun qabdanii yoo dandeettan. Haala kanaan walitti qabattanii Blockdagii keessan amma pre-sale irra jira. Guyyoota muraasa booda immoo launch kan ta'u ta'a jechuudha. Haala kanaan taaptaap gootu eega taaptaap gootanii booda mootu koinii keessa walitti qabattu. Koinii keessan kan walitti qabattan kana maal gootu? Autoclicker akka hin fayyadamne koinii walitti qabattan kana isinii lakkaa'a jechuudha. Hangam akka walitti qabattanii fi hanga ammaa meeqa akka qabdan kan isinii lakkaa'u ta'a jechuudha innis. Blockdag irratti sirriitti dalagaa akka Scapmania akkuma mootuyyuu amma isiniin jedhe Pikachu dabalatee isaan kunniin pre-sale irra kan jiran. Scapmaniaan already claim godhataa jirra bahee jira. Koinoonni akkanaa tasa kara isin hin beekne koinoottan daddaffiidhaan guddatan koinoottan projektii gurguddaa ta'anii fi koinii tasa isin milkeessan jechuudha. Fakkeenya suusii waliin haasaa jiru 343 waliin qabadhee jira jechuudha. Haala kanaan sirriitti cimaa dalagaa sirriitti irratti hojjedha. Irraa milkaa'aa isin jechuu barbaadaa Blockdagii meeqa qabachuudha amma 16,000 fi kan taaptaap godhee walitti qabadhe 16,000 fi sa'a lama boodatti deebitan sa'a lama 16,300 qaba jechuudha. Horaa bulaa deebanaa kanarraaf qabadhee kana fakkaata. Viidiyoo tanarraa waa hedduu akka barattan pre-saleota garitti aanutti argachuu dandeenyu fi airdropota garitti aanutti waliin dalaguu dandeenyu hedduu isaanii maqaa jira. Akkuma san odeeffannoo dabalataa jidduudhaan isiniif laachaa hanga ammaatti kan turtii isin waliin taasisanis kalee ture. Viidiyoo kana share, like, comment gochuudhaan commentiin keessa like olaanaa yeroo argate badhaasa toonii 0.3 irraa argadhaa isin jechuu barbaada. Hamister yeroo itti aanuuf gatii gaarii nu kennee akka nu gammachiisu abdii qaba. Warri Hamistariin abdii kuttan immoo airdropota keessaa galuun keessan kaardii fixuun sa'aatii fixuun maaliif keessan sun kisaaraa keessan jalaa hin taane airdropota amma maqaa isinii dhahee tokko isaaniitiin airdropota sanii irratti sirriitti dalagaa. Airdropotni amma maqaa isinii yaame keessaa immoo al tokko akka yaadannootti irra isinii deebi'uudhaaf airdropota akka Major akkasumas immoo tuyyuu Memify akkasumas immoo deebi'ee airdropota yeroo ammaa jiran keessaa airdropii baay'ee qaalii ta'anii fi airdropii baay'ee nama gammachiisu airdropota Fintopio isa jedhamu jechuudha. Daddaffiidhaan kan galii irraa baafachuu dandeettan isaan kanneen irratti sirriitti dalaguudhaan airdropota keessanis walitti qabadhaa isin jechuu barbaada. Kanarraaf qabadhe kana fakkaataa sagantaa keenya isa yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii keessanaa jiraadha. Barri keessan bara milkii haa ta'u, iji keessan waan gaarii haa argu. Horaa bulaa deebanaa.